بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوتا في الأبدي فتوتا كين هندي كيسانو كان بيالاف كيسر المسلمون هداف رحمة ربي وكجرتهم هندي سنراتو أكسم الكريستانون إنه هردفو دافو بيتشو دافو أفتن هندي كيسانو nagaan isiniif haa ta'u jechaadha. Egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessattuu mu'mintootaan yaadachiisuun hin fayyada jedha. Mata duree kana yeroo hedduullee irraa dubbannu iyyuu malee kan muslimni illee waan tokko yaadachiisedhamee yaadachiisuun isaa isa fayyade akkasuma obboleewwan keenya kiristaanaa immoo itti immoo guyyaa tokko ribaa jara dammaqsa jennee waan yaannuuf irra deddeebinee dubbachuun keenya dirqama ta'a jechuudha. So gara marii keenyaatti seennaa mariin keenya har'aa Yesuus Kiristoos eenyudha waan jedhudha. Egaa akkuma beekamu Rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana kana alaqaa waa hundumaayyuu akkuma godhe har'allee anis akkuma Rabbiin isa kaanii ol godhe anillee quraana Rabbiitiin jalqabaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti maal jedha? Maa kaana libasharin an yu'tiyahu Allah. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaatiif kitaaba kennee fi ogummaa kennee fi nabiyyi isa taasise thumma yaquula linnaasi kunuu namootaan morgasiti abdallii garbicha naaf ta'a ani waaqa keessan jechuudha hin danda'udha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Maaliif jennaan ofiiyyuu nabiyyiidha macaafa kennamee fi ogummaa kennamee macaafni erga kennamee booddee dhufe namarraa fudhatee dhufe ani waaqadhaanaaf garbicha ta'a jechuun abadan hin taatudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Egaa erga akkas taateeti waa Iisaa alayhi salaam Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti akkas nu jedha. Boqonnaa 9 lakkoofsa 16 kaasee 26 Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wadhkur fil kitaabi Maryam idh intabadhat min ahliha. Yaadachiisi quraana kana keessatti waa'ee Maariyaamin gaafa isheen maatii ishee irraati gara baha aduutti deemte isaanirraa haguuggatte sana yaadachiise Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. San booddeedhaa Gabriel alayhi salaam yookiin Jibriil gara isheetti dhufe nama guutuu fakkaatee itti dhufe. San booda maal jette? Ani Rahmaanitti baqadheedhaan jira akkanatti hin buune jetteen isheen nama seetee durbadhaa baatee waa argiteen beektu waan taateef ergamaa itti dhufe sanaaf ergaadhaaf kan dhufe sanaaf maal jetteen akkanatti hin siqne Rahmaanitti baqadhee jetteen jennaan lakki ani ergamaa Rabbi biraa siif ergameedhaa dhufe. Ilma siif kennuudhaafan dhufe jedheen ka kennuufi dhufe maali? Ilma kennuufi dhufe malee waaqa isheedhaaf kennuufi dhufe akka quraana keessatti jechuudha. Egaa erga isheedhaaf kennuudhaa dhufe booddeedhaa maal jedhee akkamitti anaaf ilmi naaf ta'uudhaa danda'a? Dhiirri tokko natti hin buune hin sagaagallee kun akkamitti ta'uu danda'atte? Aadaa warra Yahudotaa keessatti yookiin mana uumaa keessatti dhiirri tokko sitti malee dubartii tokkotti ilmi argatamuu hin danda'u waan taateef akkamitti argachuu danda'a jettee gaafattee ni jennaan qaala kadhaalika qaala rabbuki. Kanammaa Rabbiin keessila jedhee murteesseedhaa jira. Kun anarratti salphaadha. Ilma abbaadhaan malitti siif kennuun koo salphaadhaan irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni kana godhuuf immoo raajii namootaaf akka ta'uu fi akkasumallee tola narraa taateen Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka ta'uufani kana godhee jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee dubbiin kun kan muramtedha ilma argatta ilma jedhee toleetti aansiyoo fahamalatu akkuma nama kamiyyuu garaatti baatte kan isheen baatte nama malee waaqa miti. Waaqni garaatti hin baatamu waan ta'eef garaatti kan isheen baatte namadha. Isheenis akkuma namaatti garaatti baatte maal taate hoo isa fudhattee gara fagoo wayitti asiin achi deemte jechuudha. San booddee ciniinsuun itti dhufe akkuma nama kamiyyuu. Ciniinsuun itti dhufee gaafa jedha akkuma dubartii kamiyyuu yaaleetanii yaa badii kiyyaa jetti. Otoon kana dura du'eedhaa irraanfatamee jiraadhe jetti ciniinsuun mucaan garaa keessaa akkuma haadholee keenyaatti deesse waan ta'eef. Saniifuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka ilma isheedhaaf kennu ilma deessuudha. Ammallee boqonnaa 3 lakkoofsa 45 irratti idh qaalatil malaa'ikatu yaa Maryamu inna Allah yubashshiruki jedheen yeroo malaa'iktoonni dhufaniiti Maryaamiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma maqaan isaa Masiihii jedhamu Iisaa alayhi salaamiin kan addunyaa kana irratti kabajamaa ta'ee fi kan duniyaa irratti immoo akkuma Museen kabajamaa ta'e innis duniyaa kana irratti akkuma nabiyyoota kaanii kabajamaa kan ta'u aakhiraatti immoo akkuma warra kaan Rabbitti dhiyaatan irraa innis kan Rabbitti dhiyaate kan ta'u jennaaniin san booddee inni anqalbaarratti akkuma ijoollee wanni kamiyyuu namaan hin dubbata anqalbaarratti baatama namootaan illee hin dubbataa jedhanii jennaan akkamitti kun naa ta'uu danda'a ilma akkamitti argachuu danda'a jetteeni jennaaniin yakhluqu maa yashaa Rabbiin akka barbaadetti uuma jedhee lakkoofsa 47 irratti yakhluqu maa yashaa waan fedhe uuma. Kanaafuu Iisaan alayhi salaam akka islaamummaatti uumaa ta'uu isaa asirraatti argina jechuudha.
فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يواتو كرجم سيسور بعد أكو عيسى كان قول تأجج شو أنا رجم سيسا جري كان أبو عيسى عليه السلام تأجج شو أكيس رجم سيسو أسراتي هو بنا جورا هان ما كان أول كبتة لوكاس بقولنا تقول كوسا دقدمي جهارتي أكنا جرا إسابيت الفوتيج أجا فاتير جمتش جبريل واقعي يبرا كتابي يجليلا مندر نازرة جرا متي إرجمه إرجان إساس جرا درب ماريام جرا متوقع تريجر جرا شتى إرجم إرجان فوديرو في جرا شتى مال جرا isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turte. Ergamichi ishee mul'ate Waaqayyo Gooftaan si wajjin jira hoo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhee Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo bira ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoo hin ulfoofta ilma siin deessaa jedheen. Maal goota hin ulfoofta ilma siin deessa jedheen Waaqayyo deessan jenne ilma Waaqayyo deessan jenneen ilma ni deessaa jedheen jechuudha. Akkasuma Lukas Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraa kaasnee ilaalle dhalachuu Yesuus Kiristoos akka kanatti itti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte. Ishee Yoosef wajjiniin otoo wal bira hin ga'in hafuura qulqulluudhaan ulfooftee jedha. Gadi siqee lakkoofsa 21 irratti maal jedha? Isheen ilma hin deessi atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaaftaadheen. Maal deessi? Ilma deessi jedheeni malee waaqa deessin jennee yookaan ilma waaqaa deessin jenneeni. Kana egaa Rabbiin Quraana keessatti maal jedhee boqonnaa 19 lakkoofsa 21 irratti dhimmichi akkuma kana gooftaa keetis natti laafaadha jedhe. Yesuus Kiristoosin egaa argamsiisuun natti laafaadha Rabbiin jedhe. Kanuma Luuqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 37 irratti immoo maal jedhe? Waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru jedhee waa Yesuus Kiristoos irratti akkamittiin argadha mucaatu namni bara ga'ee isheen jettee dubbattee nama macaafa qulqulluu keessatti kun maaloodha jedheen Waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru jedheen. Maaliif abbaa malee argamsiisuudha jechuudha. Egaa Iisaa alayhi salaam asitti ilma namaa argate ilmi namaa kun immoo deebi'ee dhufe waaqa ta'a yookiin immoo ilmi namaa kun deebi'ee malaa'ikaa ta'a osoo hin taane maal ta'a jenna garbicha Rabbii ta'a jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti maal jedha afaan Iisaa alayhi salaamiin dubbatteeti boqonnaa 19 lakkoofsa 33 irratti maal jedhe? Qaala inni Abdullah ataani alkitaaba wajaalani nabiyya an gabricha Rabbiiti. Daqiiqaa dhaabeera. Ragaa dubbisaatu dumdhisaa jettee daqiiqaa si dhaabeera laal daqiiqaa dura uduwaa sin garagalchine dhaabee waan dubbisaattu daqiiqaa dhaabeera. Yeroo na gaafattu mul'isa dirqamaa miti yeroo na gaafattu mul'isuu danda'a abshir iddoo ati isla jette sirrii miti hojjette rakkoon hin jiru amma akkasumatti itti faayyu yoo wanni kun deebiidhaaf hin sirrii miti yookiin dubbattu sirrii miti baasii agarsiisuu danda'a taa'imii kiyyaa akka hin gubneef jechuudha so okay qaala inni Abdullah bar inni Abdullah ani gabricha Allahati jedhe ataani alkitaaba wajjahal nabiyya macaafa naa kenne nabiyyiin na taasisee jira jedhee dubbate. Kanuma macaafa qulqulluu keessatti illee dubbatu Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo itti fufee maal jedhe garbichi koo inni ani ol qabadhu jedhe garbicha koo jedhee Yesuus Kiristoosin garbicha kan jedhu afaan Ibraayistiin yookiin Hibruutiin abdi jedhama. Abdi akkuma inni Abdullah jedhe abdi jechuudha afaan Ibraayistiin abdi jechuudha jechuudha. Akkasuma isa kana deemee yeroo kakuu haaraa keessatti dubbatu maal jedha? Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 18 irratti innis ilaa hojjetaa koo isaanii fu'adhee isaanii jaallatamaa kan kootii jedheen hojjetaa koo kan jedhu kana peis jedha. Peis jechuun afaan Hibruutiin servant slave jechuudha garbicha yookaan immoo hojjetaa tajaajilaa koo jechuudha. Saniifuu garbicha isaa akka ta'e Maatiyoos Wangeelaa keessatti illee akkasumallee Isaayyaas keessatti dubbatee jira jechuudha. Kanaaf Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aala garbichi Rabbii hojiin isaa maal inni jennaan Rabbiin Quraana keessatti maal nu jedha? Boqonnaa 4 lakkoofsa 172 irratti lan yastankifa al-masiih an yakuuna abdan lillah. Abboo Iisaan alayhi salaam gabricha Rabbii ta'uu irraa hin nuffuu jedhe. Maaliif Waaqayyo garbicha koo jedheeni garbicha Rabbii ta'uu irraa hin nuffuu jedhe. Garbicha Rabbiiti jechuudha. So itti fufeeti maal jedha? Masiihin kun egaa ergamaa ta'uusaa garbichi Rabbii kun ergamaa ta'uusaa silaa'u garbichi ergamaa ta'a malee waaqa ta'uu danda'u ilma waaqayyoo ta'uudhaa hin danda'u jechuudha. Maal jedha boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti warasuulan ilaa banii Israa'iil ergamaa gara Israa'elooti ijoollee Israa'elitti ergame anni qad ji'tukum bi'aayatin min rabbikum jedhee ani Rabbi biraati keeyyatoota isiniif fideetiin dhufe jedhee itti dubbate ergamaa ilmaan Israa'eliif qofa ta'uusaa yeroo dubbatu jechuudha. Tole ergamaa warra Israa'eliif qofa jedhee dubbate. Akkasuma suuratu Saf boqonnaa 61 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا ilmaan Israa'el ani ergamaa gara keessanitti ergamee dhufe dha jedhaa warra Israa'eliin jechuudha. Isa alayhi salaam inni Maariyaam
ani ergamaa kara keessanitti ergamee dhufedha jedheen. Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irratti inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'el badan duwwaadhaaf malee hin ergamne jedheen. Akkuma Qur'aan Israa'elota qofaaf ergama jedhu Israa'el duwwaadhaaf malee hin ergamne. Duwwaadhaaf jennaan duwwaadhaaf Israa'el malee hin ergamne. Farhaaniif ergamuu hin danda'u, Awurooppaa fi Ameerikaa ergamuu hin danda'u jechuudha. Ergamummaan isaayyuu maaloodhaan limit kan ta'edha jechuudha. Ergamummaan isaa yookaan waaqummaa ilma waaqayyoo ta'uu miti wanni dha jechuudha. Kanaafidha jaartii warra Samariyaati maal jedha lakkoofsa 20 jaartii Yesuus immoo deebisee buddeena ijoollotaa fuudhanii saroota darbuun ba'eessa miti jedheeni nuun saree akka taane nutti meete ani isiniif hin ergamne. Ani ilma namaatiif hin ergame waan ilma namaatiif ergame fuudhee isiniif hin kennu jaartii Samariyaa dubartii Samariyaa sana yoo isheen na gargaare jennaan akkasittiin isiniif hin ergamne jechuu ifaan ifatti akkasitti itti mee jechuudha. Kabiraati Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti maal jedha? Waa'ee isa ija keessi banee kana maal jettaa jedhanii warri Faarisotaa dhufanii namicha ija isaa fayyise kanaan jennaani yommus namichi inni raajiidha jedheen inni nabiyya jedheen namni ija Yesuus Kiristoos fayyise inni raajiidha osoo naan jedhuuti har'a jaarraa dhibba namaa ho'i booddee dhufteeti yookiin waggoota 1000 namaa booddee dhuftee Yesuus Kiristoos waaqayyo naan jette fudhataman qabu jechuudha na biratti namni ija isaa fayyisee fi ijaan argeeyyoo inni raajiidha nabiyyiidha jedhee masakka waan ta'eef waan inni jedhe nutis quraaniitti waan ta'eef nabiyyiidha jennee Yesuus Kiristoosiin fudhannaa jechuudha. Kabiraati Yohaannis 17:21 irratti akkas jedha. Isaanis tokko haa ta'aniif yaa abbaa akka ati ana keessa jirtu anis isaan keessa akka hin jiru isaanis nu keessa haa jiraataniif biyya lafaas ati akka na ergite haa beekuuf kadhachuu kooti jedhe. Biyyi lafaa akka ati na ergite haa beekaniif jedhe. Akka waaqayyoo ta'e hin jenne akka ilma waaqayyoo ta'e haa beekaniif osoo hin taane akka ati na ergite haa beekaniif kadhachuu kooti jedhee kadhannaa isaa kadhate Yesuus Kiristoos jechuudha. Kadhannaan kadhate akka ati na ergite haa beekaniif jedhe. Yohaannis Wongeel boqonnaa 12 lakkoofsa 44 irratti Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa ana ergetti amana malee anatti amana miti jedhe. Eenyutti amana? Yesuusitti amani. Yesuusin fudhadhu kan nun jettan Yesuusin fudhachuu hin dinne nun garuu Yesuusitti amanuu jechuun Yesuus waaqa jechuu osoo hin taane Yesuusitti amanuun kan isa ergetti amanuudha jedha. Kan ana ergetti amanuu ergedhe kan isa ergetti amanna malee nuti Yesuusin waaqa jennee ittiin amannu jechuudha. Hayya itti dhufee Yohaannis 11 lakkoofsa 42 irratti maal jedha? Akka ati yeroo hundumaa naaf dhageessu ani beekeera garuu namoonni as dhaabbatan kun akka ati ana ergite haa amananiifan kana dubbadhee jedhe. Akka ati ana ergite haa amananiif dubbadheedha. Lazaariin kaasuu gaafa dhaqee du'aayyuu maal jedheeni akka ati ana ergite haa amananiif jedhe. Yesuus Kiristoos akka waaqayyo isa erge akka nuti amannu malee yookiin akka warra Israa'elotaa amananiif malee waaqayyo akka ta'e bakka ilma waaqayyo ta'uuf jedheen dubbanne afaan isaa jaan akka ilma waaqayyo ta'e yookiin akka waaqayyo ta'e haa amananiifan kana gochaa irra du'aa kaasaa jira jaamaa fayyisaa jira jedheen dubbanne akka ergame akka ati ergite haa amananiif sagalee kol fudhee dubbachuu jira jedhe. Kabira naxbiin alfafamaa jedha kan ergame nama malee immoo waaqa miti yookaan ergamaa miti kan ergame. Namoonni tokko tokko kan akka Dibbeessoo kan ergame waaqayyo kan ergame malaayikaadha jedhanii amanu warra Adiventisti jechuudha. Kan ergame malaayikaa osoo hin taane ilmaan Israa'elitti kan ergame namadha jechuudha. Kanammoo Yesuus Kiristoos afaan isaa irratti wanni dubbatee maal jedha Phaawulosiin Ximootos tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa irratti waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee waaqayyoo fi nama ilaali. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'e mul'atedha. Isa nama ta'e mul'ate meediin Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessatti dabalame sun sanuu afaan Oromoo keessatti malee inni maal jedha? Nama isa ta'edha jedha malee isa nama ta'e mul'atu kan jedhu tokko hin jiru jechuudha. Hayyee kanaafuu inni ergame eenyudha? Inni ergame ilma Israa'elitti nama malee waaqayyo miti jechuudha. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 28 irratti maal jedha? Kanaaf Yesuus ilma namaa kana erga muka irratti fuutanii jedha. Ilma namaa kana muka irratti kan fuudhame eenyu? Yesuus akka jarri amananiiti. Kanaaf ilma namaa kana jedhee namni kun immoo ilma namaa ta'uusaa nutti hima jechuudha. Ilma waaqayyo osoo hin taane ilma namaa kana jedhee yeroo baay'ee deddeebisee dubbata. Okay. Itti aansuudhaan naxbii shanaffaa yookiin qabxiin shanaffaadha. Ilma namaa malee kan waaqayyo kophaatti qabu eenyullee hin jirtu jechuudha. Maarqos boqonnaa 3 maal jedha? Kun muka soofticha ilma Maariyaam obboleessa Yaaqoob, Yoosef, Yahudaa fi Simoon miti. Obboleettiin isaas as nu bira jiru miti jedhanii isa maman. Yesuus immoo raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti lammii isaa gidduutti mana ofii isaatti ulfina hin argatu isaaniin jedhe. Kanaaf ilma Maariyaam jedhamee ilma namaa ta'uu isaati kan inni dubbate ilma Maariyaam jedhameeti jechuudha. Ilma Maariyaam jedhameeti kan dubbate jechuudha.
Egaa nabiyyiin ilmi namaa kun moo ilma namaa erga jedhame ilmi namaa kan nyaatee dhugudha. Waaqayyo silaa nyaatee dhugu Quraana keessatti nutti himeedhaa jira bakka hedduu keessatti. Kun immoo kan nyaatee dhugudha. Kan nyaatee dhugu immoo waaqa ta'uu hin danda'u waan ta'eef Rabbiin Quraana keessatti maal nu jedha? Mal masiixu ibnu Maryam illaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kaana ya'kulaani at-ta'aam jedha. Boqonnaa shanaffaa lakkoofsa 75 irratti Iisaa alayhi salaam akkuma nabiyyoonni kanaan dura isa dura darbanii akka Musee, akka Abrahaam, akka Isaayyaas, akka Daani'el malee nabii waan biraadhaa miti. Haati isaa dhugeessitu inni fi haati isaa immoo kaana ya'kulaani at-ta'aam nyaata nyaataadhaa turanii jedhe. Nyaata nyaataadhaa turanii. Egaa wanti nyaata nyaatu Waaqayyo ta'uudhaan hin danda'u jechuudha. Hayyee Luuqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 41 irratti akkana jedhe. Isaan gammaduudhaaf raajeffachuu irraa kan ka'e amma iyyuu amanuu dadhabnaan waan nyaatamu tokko asii qabdu jedheen kanarratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kennaniif inni fudhate isaan fuulduratti nyaatee jedha. Hattaa Yesuus Kiristoos du'ee du'aa kee Waaqayyo nuun jedhan kan du'ee du'aa kee ilma namaa malee Waaqayyo miti. Maaliif jenna du'ee du'aa kee illee nyaata kadhata jechuudha. Nyaata wayii qabdu nan nyaadha jedhee beela'ee jarra amanuu jennaan nyaata irraa fudhatee nyaate jechuudha. Kana namummaa isaa agarsiisuuf nyaate malee waaqayyummaa isaa agarsiisuuf hin nyaanne. Kajaafaadha. Isa alayhi salaam egaa erga nama ta'e erga nabii ta'e nyaatee dhugate ofiimmoo waa gochuu hin danda'u ilma namaa waan ta'eef ilmi namaa waan ittiin waa godhuu qaba humna ittiin waa godhuu qaba humni sun moo inni irraa kennamaaf rabbi irraa kennamaaf ilmi namaa jechuudha. Okay. Umuree jira daqiiqaa kiyya. Okay, arrange godhadhaa daqiiqaa. Okay. Itti fufsiisi. Sorry. Wait. Nabra reset gochuu danda'an illee godhaati illee itti fufishi jalqabsiiseera. Tole guddaa Waaqayyoon galateeffannaa Waaqa nu gargaaree yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa kan eebbifamaa ta'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin jalqaba. Yaadota tokko Farhaan kaati kaaftee I think hubannaa dhabarraa akka ta'e hin beeku ittiin qophoofne ta'uu hin beeku akkanumaan kaaftee waan baay'ee tokkoffaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti raajiidha ka jette namichi jalqaba namicha sanii jedhe marsaa jalqaba irra lakkoofsa 13 irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti namichaa Yesuus jedhamu san jedhe. Marsaa lammaffaa irratti ammoo raajii jedhe. Marsaa sadaffaa irratti ammoo ilma Waaqayyoo jedhee gombifamee sagadeef. Gombifamee sagadeef. Isa kana ammoo lakkoofsa 35 argachuu dandeenya. Kun adeemsa namichi hubataa dhufe. Inni sun eenyu inni jennaan ana kasii wajjin dhaabataa jiru jennaani gombifamee sagadeefi jedha. Sagada fudhatee jechuudha. Hubannaa namichaa dabalaa deema. Kabiraan immoo waa'ee Alaazarii kaafte. Hojii ergamootaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 11. Wanti ati dagatte asitti illee lakkoofsa 4 irratti yeroo madura dhaquyyuu lakkoofsa 4 irra maal jedhee ture dubbiin kun du'aan isa kageessu yookaan ammoo akka inni du'ee hafuufi miti jedhe. Duruma akkas jedhee dubbatee deeme. Achi dhaqee wanti kadhateef garuu akka ati naa kadhattu namoonni haa beekaniifi jedhe. Duruma lakkoofsa 4 irra fakkeenyaaf kana dogongora ati dubbatte waa'ee Alaazarii irra kaasuu waan barbaadeef. Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazar du'ee akka hafuufi miti ulfina Waaqayyoo akka mul'isuu fi ilmi Waaqayyoo akka ittiin ulfina argatu jedhe. Amma kaawwan baay'ee cadhiftee uumanamummaa qofa dubbatte waan ta'eef sanni irratti ibsa baay'een kennu irratti illee baay'een dubbadhu kallattiidhaan gara yaada kiyyaatti hin deebi'a. Macaafa qulqulluu irraa jechuudha. Pooyintiin marii kennaa kan guyyaadhaa Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Yesuus Kiristoos eenyu kan jedhudha. Kana qalbiidhaan akkana dhageettan barbaada. Sababni isaa Kiristoostu akkas jedhee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti akkana jedhee akka isinii mul'atu ta'ee fi cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutuu jedhe. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutuu jedheen. Kanarraa kan ka'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti namoonni ilma namaatiin eenyu jedhuu jedhee gaafate. Gaafii atamma naa deebifte kana keessaa tokko ammoo isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis cuuphaadha, kaan inni Eeliyaasii, kaan inni Ermiyaasii, kaan raajota keessaa tokko jedhanii. Dubbiin amma isin jettan barumsi musliimotaa kanatti illee barattu kanarraa korojame. Asirraa korojamee kan warri fariisotaa yeroo san raajota keessaa tokko jedhaniin san asii korojamee barnoota fariisotaa keessaa tokko jechuudha kaatillee jedhaattu barumsa irraa waan fagaateen qaba. Kiristoos garuu kanaaf iddoon kennine. Maal naan jedhu namoonni kan jedhaniif iddoon kennine. Isinoo eenyu naan jettu jedhee gaafate. Isinoo eenyu naan jettu jennaani maal jedhee deebisee Petros ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati jedhe. Raajota keessaa tokko katii jette sun yaada fabrikeetii namaan ta'edha jechuudha. Kanaaf kana eenyutu si deebise jedheeni
abbaa kiyya isa waaqarra jirutu kana sitti mul'ise malee yaanni namaa foonii kana sitti himne jedheen. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti dubbiin jedhu yaada namaatii miti. Ilma waaqa jiraatati kan jedhu yaada abbaati. Sababni isaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irratti abbaa malee ilma ka beeku hin jiru, ilma malee warra ilmi itti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha. Ati iskiriinii bilbila tokko fakkeenyaaf dugda duubaan iskoomaan hojjetu gara fuulduraatiin immootu hin hojjeta. Cinaa tokko caqofa natti himta. Cinaa tokko charratti akka waa'ee Kiristoosii beektee fixxee kiriitikaalii godhaa dubbataa ture. Kiristoos garuu kutaati jettee itti dhufa. Ammatti eenyu akka inni ta'e abbaan akka beekudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni kun ilma kiyya isa an jaaladhuudha jedheen. Dursee wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa beeyyuu jedhe iddoo biraatti dhugaan namni ofii bahu fudhatamaan qabu ka jedhu waan inni dubbateeru jechuudha. Amma immoo maal jedhee dhugaa yoo ofii baheyyuu dhugaan kiyya fudhatamaadha jedheen. Sorry. Okay. Fudhatamaadha jedheen. Sababni isaa ani eessa akka dhufe beekaa, eessa akka dhaqu beekaa jedheen. Lakkoofsa 17 irratti seera keessan keessatti dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an fudhatamaadha kan jedhu caafameera. Ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a, abbaan inni na erge immoo anaaf dhugaa ba'a jedheen. Kanaaf amma Kiristoos eenyu jechuudhaaf abbaan maal jedhee ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis Maatiyos boqonnaa 17 irratti abbaan maal jedheeni kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Kana ilmi kiyya inni an jaaladhu isa dhagayaa jedha. Asirra akka ture eenyu ni Phexros. Phexros immoo lammaffaa Phexros boqonnaa 1:17 irratti abbaatu akkas jedhee jedha. Kanaaf abbaa caalaa ka beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf abbaan maal jedheeni Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti faarsaa irraa kan fudhatame jechuudha. Isa booddee bifa biraatiin ittiin deebi'a. Waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo bara amma baraati. Uleen mootummaa keessa ulee qajeelummaati jedheen. Kutaa bal'inaan irra dubbannu keessaa tokko kana akkuma yaadaatti naa qabadha. Itti gasiqee lakkoofsa 10 irratti ataftee jiraatta isaan garuu baduuf jiru hundumti isaanii akka uffataa moofa'u akka wayyaa'in martaa akka uffataas hin geeddaramu ati garuu hin geeddaramtu hoggeetti keessa lakkoofsa hin qabu jedhan. Hoggoonni keessa lakkoofsa hin qabu jedhan. Tole. Isa kana mootu Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti ilmummaan isaa kun Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalatee jedha. Amma dhalatee ka jedhu uumama hundumaa dura lafti uumama namni uumama maaliin uumama uumama hundumaa dura dhalate. Uumama hundumaa dura dhalate gaafa jennu eenyutti dhalate ka jedhu uumama hundumaa dura ka ture abbaatti dhalate jechuudha. Abbaatti dhalate jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 yeroo baay'ee akka diraamaa irratti obboloonni musliimaa hojjetan isa kanadha. Garuu mee amma roga dhageeffadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. In the beginning jedha Ingiliffiin. Sagalichi jalqaba gaafa ture maal mul'isuu barbaadeeti? Kun waa'ee sagaleeti. Garuu uumama tokko irra maal jedha? Waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf lafa maal godhe jedha? Uume jedha asirratti. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uume jedha. Kanaaf sagalichi jalqaba ture gaafa jennu yeroo Waaqayyo bantii waaqaaf lafa uumu sagalichi tureera jechuudha. Sagalichi ammoo eenyuun ture? Waaqayyoon bira ture. Sagaleen Waaqayyoon bira ture jedhu kana ergaa Yohaannis ammoo eenyuun bira ture jedha? Bara abbaa bira ture jedha. Kanaaf abbaa bira ture jechuun inni ilmaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon bira ture ofii isaatii maal ture? Waaqayyoon ture. Abbaatti kan dhalate waan ta'eef. Abbaatti kan dhalate isa bira kan ture yoomirraa uumama ardiif samii dura jechuudha. Ilmummaan isaa. Kanaaf waa'ee kanaa ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti isa laallu kanadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti inni biyya lafaa keessa ture biyyi lafaa isumaan ta'e jedha. Biyyi lafaa isaan ta'e yaadannaa qabadha. Itti aansee ka jiru lakkoofsa 14 irratti sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate ulfina isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine isa ilmi tokkochi eenyurraa argatu jedha. Abbaa irraa argatu jedha. Kanaaf abbaa wajjin ture ka jennu isa kanadha. Kanaaf Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 35 irratti isa jalqaba uumama ardiif samii dura ture kanatu hafuurri qulqulluu irra bu'aa jedhee obboleessi kee dubbataa ture eeyya dhugaadha qulqulluu ta'uu ishee mirkaneessuudhaaf jechuudha. Kanaaf ergamichi immoo hafuura qulqulluu irra bu'aa humni abbaa si golboba. Humna abbaa kana naa qabadha. Humni abbaa si golboba. Kanaaf mucichi sirraa dhalatu qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhama jedha. Inni sirraa dhalatu ilma Waaqayyoo jedhama.
sababni isaa ilaala qof humni abbaa si golboofa ka jedhu naa qabadha. Humni abbaa ka jedhame kun tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 24 irratti warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudotaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyooti. Kanaaf ka ishee golbobu ka dhufee ishee golbobee guutumaan guututti ishee haguuge tokkocha ilma Waaqayyoo isa jalqaba ardiif samii yookaan ammoo uumama hundumaa dura abbaa bira ture sana jechuudha. Inni kun ammoo Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti guutummaa Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata ka jedhame sun isa humna abbaa ka jedhame Kiristoos Yesuus isa sagalicha yookaan ammoo ilmi Waaqayyoo dhufee nu gidduu buufate jedhu sanidha jechuudha. Mallattoon akka inni daqiiqaan yoo na jedhee jiraata irraa dhosse waan ta'eef daqiiqaa. Tole inni kun Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraa inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Jalqaba waan hundumaati. Lakkoofsa 19 Waaqayyo guutummaa Waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera jedha. Kanaaf waa'ee Kiristoosii gaafa dubbannu guutummaa Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Kiristoos nama ta'e eeyyee. Macaafni qulqulluun maal jedha Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti yeroo gabaabaadhaaf jedha. Ilaala yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gad isa godhe gonfoo guddinaa fi ulfina mataa isaarra kaa'e yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kana jechuun nama ta'e jechuudha yeroo gabaabaadhaaf. Kanaaf kaatamma ibsaa turte sun inni yeroo gabaabaadhaaf amma lafarratti turetti waan inni dabarseera jechuudha. Lakkoofsa 9 haa ta'uyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e dhiphatee du'a isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfina mataa isaarra kaa'ate. Yesuusin argina kunis ayyaana Waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'e mi'eeffatee akka ilaaluuf ta'ee jira. Akka ilaaluuf ta'ee jira. Kanaaf yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e. Kanaaf qatinatti dubbataattu hundinuu isa inni yeroo gabaabaadhaaf ta'edha jechuudha. Eeshi ijoollonni kun fooniif dhiigaan akkuma ta'anii inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma akka isaanii ta'e. Du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu maal godhe balleessee jira. Kana dhakaayyoon isaa. Kanaaf ergaa Yohaannis 1:3 irratti seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf maal ta'e jedha mul'ate jedha. Hojii seexanaa inni jennu keessaa tokko ilmummaa isaa kan ganu kana jechuudha. Isa kana diiguudhaaf maal ta'e mul'ate jechuudha. Daqiiqaa nan qaba. Amma gara yaada bu'uuraatti si deebi'a. Yaada bu'uuraatti si deebi'a. Maal jechuu barbaadeeti gara yaada bu'uuraatti si deebi'a gaafa jedhu. Kun Kiristoos eenyu naan jettuu jedhee ka jalqabirraa sii ka'e. Amma immoo kakuu moofaa keessatti kakuu haarawaa keessatti Kiristoos Yesuus eenyu jedhee bu'uura dugda duubarraa itti si dhufa jechuudha. Akkasii yaadannaa qabatta. Okay. Fakkeenyaaf uumama keessaa agar sirreeffadhuufi gidduutti jechuudha. Okay. Bilbila noonna jedhee daqiiqaa ni qaban fakkaata. Mallattoon akka inni ta'u san. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 jalqabee Yaaqoob gaafa abjuu abjote yaabbannoo hundeessaa lafa dhaabbatee caafiin isaa immoo Waaqayyoon bira ga'u arge. Kun raajii waa'ee Yesuusiiti. Sababni isaa namaa fi Waaqa kan wal qabachiisu kan walitti fidu tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuusidha jechuudha. Argitanii hin dhalate gaafa jennu eenyummaa akka abbaa qabaa waaqummaadhaan jechuudha. Masalaalii kanaan gubbaarraan eenyu Waaqayyo abbaadhaan lafarrattoo Yaaqoobiin walitti kan qabatedha. Masalaaliin kun eenyuun bakka bu'a ergamoonni Waaqayyoo irra ol koraa gabbu'an jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti gaafas kanatillee qara caqabtee turte. Ana abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa. Argitanii Kiristoos abbaa keessas nu keessas jira jechuudha. Namummaa isaatiin nu keessa waaqummaa isaatiin hoo abbaa keessa. Kanaaf namaaf waa ka wal quunnamsiisu jalqaba dogongortee waa dubbattee hin beeku du'aa ka'ee yeroo jedhu nyaata nyaate yaada jedhee dubbattee turte. Akka inni du'aa ka'ee ni amanta jechuudha. Asumaan afaan isi baate uduma gara amantu qaraa mormaatta. Okay, gara yaada itti aanutti darbinu. Kanaaf lakkoofsa Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 51 irratti itti dabalee dhugumaan isinitti hima waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoo ilma namaa irra otoo ol koranii odoo gadi bu'anii arguuf jirtaa jedheen. Okay, daqiiqaa hin qaba. Tole, atillee mallattoo naa kenni. Kanaaf Yaaqoobii maslaaliin inni dhaabatee lafaaf samii ol quunnamsiisuun eenyuun ture? Kiristoos Yesuusin ture. Argitanii Yesuusin ture. Ammallee isumatu Yesuusti maslaaliin sun ana jedhe. Ka lafaaf samii ol quunnamsiisu. Kanaaf Kiristoos isa dhalli namaa Waaqayyo walitti araarameedha jechuudha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa irratti Waaqayyo tokkocha isaan atinu jetteetta Waaqaaf nama jidduu kan dhaabbatu tokkocha qofadha jechuudha. Waaqummaa isaatiin
nama abbaa wajjin namummaa isaatiin immoo nama wajjin kanaaf liinkiin namni waaqayyotti gargar ba'e deebi'ee gara abbaatti deebi'uu danda'u Kiristoosii qofa kanarraa horma itti cimchi yoo Kiristoosiin hin taane jireenyi bara baraa hin jiru kun jala muramee beekamuu qaba seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti 3:15 irratti ansiif dubartittii gidduutti sanyii isheef sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusaadha inni jedha inni kaminni kan dubartittii irrallatu mataa kee hin burussa jedheen mataa kee hin burussa seexana kan mo'atu isa ilma isa dhalatudha wangeela Yohaannis boqonnaa 12:31 irratti yeroon firdiin biyya lafaa kana amma inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma gadi gatama jedha argitanii fannoo irratti eenyutu gadi gatame seexanatu gadi gatame kanaaf warroonni fannoo morman warra garee seexanaa ta'anidha jechuudha lakkoofsa 32 an yemmuun lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti na rakkisa kanas du'a attamii du'uudhaaf akka ture dubbate jedha kanaaf fannoo irratti maal godhe jechuudha diina harka qullaa hambiseetiin jedhe jechuudha mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 dubbisee gara xumuraatti fida ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e innis amma fayyinni mootummaan kan waaqayyo keenyaati aboonis kan eenyuti kan masii isaati ta'eera hadheessituun obboloota inni ganamaaf galgala obboloota keenya hadheessu diinni maal ta'eera gadi gatameera jechuudha gadi gatameera jedha kanaaf inni gadi gatame kun eenyuni jechuudha hadheessituu obbolootaa seetan eessa irratti fannoo irratti du'a gooftaa Yesuus Kiristoos sababni yeroo gabaabaadhaaf du'a mi'eeffatee humna du'aa isa dhala namaa irratti moo'e al takkaaf isa dhumaatiif barbadeessuudhaaf jechuudha. Kanaaf Kiristoos eenyudha ka jennu duruma waaqummaa fi namummaa kan qabu kan namaaf waaqa wal qunnamsiisu jedhame raajiidhaan kan mul'ate ka Yaaqoob argeedha jechuudha. Kan diiteelii booddee badhinaatti si dhufa inni biraa immoo Kiristoosiin ala dildilli dhala namaatiif waaqa jidduutti uumame ulfina waaqaa keessaa kan nama baase qullaa kan nama hambise ulfinni karaa Yesuus Kiristoos qofa argama ulfina ati naa kennite isaanii kenneera waan jedhuuf ulfina saniin abbaa fuuldura dhaabbannaa eebbifame kutaa itti aanutti humna. Ayyee galatoomii shanteera torbaatama irratti naaba. Egaa asirratti si qaba. Ayyee otoo gara kan kootitti deebiin waan ati kakkaasti tokko tokkorraati waa irraa sii rukutee darba. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uudha waan jetturratti waa ilma waaqayyummaa Yesuus Kiristoosiin daddabaltee kaastu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyummaa isaa kophaatti wanni inni addatti warra kaanirraati ilma waaqayyummaa ta'e tokko hin jiru maaliif jennaani ilma waaqayyoo hedduutu jira fakkeenyaaf ergamoonni seera uumaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 kaasuu ilaalte warra waaqa irraa ilma waaqayyoo kan ta'an jechuudha hin dhaamu jechuudha. Kan biraa ilma hangafaa kan ta'e Israa'eliin jechuudha seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti ati immoo mooticha waaqayyoo Israa'el ilma koo isa hangafaa jechuudhaan dubbata. Israa'eliin ilma koo isa hangafaa jedha jechuudhaan. So ilmi waaqayyoo hedduudha baay'eedha. Ilmi isaa kamtee akka ta'e beeknu kanaan ilma koo hangafaa kanaan ilma koo hangafaa kun ilma koo jalqabaa jechaadhaa deema ilma hedduu qabaa nuun sun dhiqusi haaraas nuuf hin ta'u jechuudha akka macaafaatti yoo ka deemnu taate.